Gaafani ba'ee wajjin jiraadhee ergeera. Ji'a tokko wajjin jiraadhee ji'a tokko otoo waa tokko sababa ittiin jirin mana isaa bicha jiraadhee ergee nan beeka. Gaafani ba'ee galuu yeroo mara ibidda na godha beektaa ibidda na godha. Eessa deemtee dhuftee haadha manaa kee bira deemtee dhuftee daa'ima kee yeettaa birriin kennitaa fi maal birrii sanaa miti kan si miidhu bakka inni deemee dhufe sana. Akkana deemtee dhuftaa sana taata kanaa mannaa bakka jaaladhullee jibbullee isa biraa ba'uu naa wayyeedhee biraa ba'ee bakka biraa ba'ee makiinaa sanallee maqaa kiyyarraa buusee mana kondominiin kaffalu barbaadu jedhee biraa ba'ee biyya Dubaayii kana dhufee waggaa 5 Itoophiyaa keessa ta'ee waggaa 5 sana keessatti immoo kanan sin jedhe isaan calqabee naan taanee umaa sin ta'u yeroo tokko lapheen kee cabnaanii akkas kan kiyya hin beeku kan nama martuyyuu jechaa hin jiru. Yeroo jechuun ani barsi hubadheera jechuun amma fakkeenyaaf inni haadha ilmoo isaa sana fuudhee wajjin jiramoo moo dubartii biraa yoo inni qabatee hin jiraatiin ati amma filannoo lama qabdaa fakkeenyaaf atamma isattiin aartaa isa hin jaallattaane bakka atamma wanta tokko keessaa tokko of amansiiftee isiin sun mungkin bultii ijaarrattee itti ta'a. Kanaan booda jireenya kan keessa na bakka erga namni biraa dhiira sitti hin fakkaatiin isuma sana amansiiftee sammuu kan kee amansiiftee maaliif jireenya kan kee ittiin fuftuudha. Kun yaada kan warri kaanis yaada keessan kennaaf. Malee ishii sana faana waliin baheera tokkorraa argatee ishiin barbaadu dogoggoraan ta'ee biraa bahee eddammee mucaa faana addaan baanee waggaa 10 fidnee 11ffaa qabannee jirra. Mucaa sana faana. Kan biraallee akkasumatti itti galeeti ijoollee lamarraa argatee jira. Ishii faanallee jiraachuun barbaadu har'allee kun faana jiraadhu jedha. Ani immoo jireenya akkasii hin barbaadu. Jireenya cirraasha akkanatti dhibamuu na wayyan. Isa faana mangalee jiraadhu akkanatti murii kiyya mulu akkanatti dhibamee jiraachuu na wayyan. No. Hin fayyita abshir. Abbaan dabaree hin fayyita laa. Hin fayyita qoricha. Yaada asirratti maakimee asirratti maal jettaan akka durbaa fakkeenyaaf bakka ganaa. Inni si jaalataan? Na jaalatan. Atillee inni jaalataan akka amma dubbatu jirtutti saniifuu jaalalarra wanni caalee bara addunyaa kanarratti jaalalarra wanni caalee hin jiru. Ilmoo tokkoo miti ilmoo 15 maa hin qabaanne ati lubbuu kan kee balleessu sanirra ilmoo isaa san akka ilmootitti ilaaltee yoo waliin jiraattee jireenya bareedaa waliin dabarsitee lubbuu keetillee haadha qabdaa haadha tantee dhaltee tasi guddiste gargaarsa nama tokkoo malee sitti laffaatee qabda waan ta'eefu atillee lubbuu kan kee ifoolchitee isaa waliin yoo jiraattee maaliif akka amma irraa fagaattee amata 10 amma irraa fagaattee akkanatti lubbuu kan kee balleessuuf yaaddee kana gizee isa biratti dhiyaatte ilmaan isaa bira gizee dhiyaatte just jaalalti dandeessuun sirraa deemuu dandeessi jijjiirama fiduu dandeessa sigalee miti jireenya keetti jijjiirama fiduu dandeessa nama jaalallee kee tokko irraa fagaattee yoo jiraatte ifuu sammuu kan kee kunuu ni rabbashamta gaafa garuu isatti ilmaan isaa waliin jiraachuu eegalte atillee jijjiirama fiduu dandeessa mungkin carraa isa dhiistee kabraa jaalachuu fa'aa danda'uu dandeessa sigalee miti saniifuu yoo itti dhiyaatte bareedaa nama jaalatu tokko yoo inni carraasi inni natti akka waliin jiraattu fedha akka ati jetteetti na waliin jiraatu naan jaayetti tokko ka carraa kanaa on harkannee jira ka jaartii sadii amma amantii keenyatti jaartii sadii yoo dhugumaan jaalatan jaartii sadii haa qabaatu nin jaaladha ka joo jira akka keetii kana jaalala akka keetii kana yoo jiraate jechuusi galee saniifuu yoo waliin deebitee lubbuu keetis olchitee rakkoo sitti jirtulleen siif hiikamti jee yaadaan akka maqaa akka ani yaadutti jechuu saniifuu kanuman sin jaan obbaleetiitiyya. Namoonni biraallee waan maakiin irratti yaada qabdi obboleettiin keenya takka isin cinaa jirtu. Bareeddu dubbadhu miyuuti irraa kaatu. Shida miti. Dubbadhu. Saadiyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyi isiniif haa baay'atu. Maakii seenaa hunda keessanuu carraa kan argadhee isin bira seenee isin wajjin dubbachuu kooti hedduutu akkanatti gammadee jira. Maaliif jennaan nu waliif dubartoota yeroo jedhamnu yeroo baay'ee rakkinni keessan cabnanni keenyas wanta hunda nurra gahuufu nu yoo walitti himanne malee kan biroo nu dhagahuu hin danda'u. Maaliif
dhukkubsataan tokko dhukkubsataaf beekuu qaba. Kan jaalatee dhabes akka jaalatee dhabe sanitti immoo kan birootiifis baruu ni danda'a waan ta'eef maakii uumuu seenaa hundi keessanuu foolonaa deebisaa mii jalqaba irratti hundi keessanuu foolonaa deebisaa isiniin jedha. Itti aansee ani bultiin qaba ilmoo lamaan qaba abbaa manaan qaba. Kanarratti immoo amma waggaa 10 geenyeerra jireenya koo keessatti jechuudha. Waggaa 10 kana guutuu waa tokko si himuu fedheetani. Okay, isi kan si'atuun dhumatiin kan keessatti. Okkoo kan isheetti kan immoo isheetti deemuu fanni. Maaliif fakkeenya tokko waan ta'eef. Kana wanti isinii kaaseef maal inni chaayilenjiin jireenya keessa hin jiru jechuu mitiidha. Maaliif ilmi namaa yogguu bultii horatu yookiin immoo jireenya qabatu chaayilenjii cimaa baay'eetu jiraachuu danda'a. Walirraa fagaannee yeroo wal jaalannus yeroo waliif bakka kennus waan hundarrattu iyyuu namni ni qoratama ni miidhama jaalalaanis dhabees wajjin jiraataas jechuudha. Amma obboleettiin koo ani kan waa tokko gaafii tokko qofa isee gaafachuu fedhu. Hamma isa wajjin jirtus hamma isa adda baates gaafiin tokko osoo isa hin gaafanne yookiin deebiin siin deebine wayii ni jira. Ani isee gaafachuun hin fedhaan. Maaliif fakkeenyaaf amma gaafii tokko gaafannee maaliif akka jireenya kanatti akka inni seene maaliif ilmoo argachuu akka danda'e jalqaba yoo gaafannee waan san gaafannee osoo deebii irraa hin arganne nama san dhiifnee biraa kutuu qofatti mircaa keenya godhanna. Isinii galee kanaafiyyuu obboleettii koo gaafattee rakkina maal amma namni kun jireenya keessa seenee ilmoo argatee akkamitti ilmoo kana argachuu akka inni danda'e. Maakiin seenaan fi ummul seenaan immoo isin jecha waa hundayyuu jarrisii fixanii jiru. Gaafii tokko yoo osoo hin gaafanne dhiiftee biraa deemtetu tokko yoo jiraate sun immoo seenaan sitti ta'ee yeroo hundaa osoo waan kana gaafadhee deebii irraa argadhee jiraadhe kan jedhu sammuu keessatti si jeequu danda'a. Amma jaalachuu kan kee qofa argaa jirta waan ta'eef wanta kanarratti mee waan gaafattee dhabdeettu qabdaa yookiin immoo gaafattee deebii si kenneeru jira akkamitti akka jireenya kana keessa seeni. Kanaaf immoo wanta akka isii kana qufanaa deebisisin jedha achi booda waan jiru sitti himuu nan danda'a. Shugalatomii yeroon calqaba biyya Kuweetitti galu jireenya biraa qabdaa jedhee silkiinsa yeroo baay'ee gaafayyuu gaafadhee ani wantan keessa galee ture hin jiru siniigaa jira sin jaaladhaa wajjin jira needhee baay'ee naatti addafa qalabatii godhachuudha jechuudha. Qalabatii godhannaa akka ilmoo nan barbaadaa dafii dafinaan jedhannaa inni lakka kan akkas ta'aa tureyyuu akkan dafee ulfaa'uuf barbaadeetti. Ishi maal maaf akkana taariifatta ennaan dhugaa rabbii dheena kakate matsaafa qabatte dubartii dhuma tokko faana ciiseen beekuu dheena kakateen gaafa naa kakatu jechuudha. Gaafadhee silkiinsa gaafayyuu silkiisa irrattan gaafadhan taxaraxareen beekuu silkiisa irrattan gaafadhe silkiinsa gaafayyuu yeroo baay'ee in cufaa saayilentii muluma cufeessine yeroo tokko tokko annaa gaafan sa'aatii ilaaluudha kanatti ilaaluu cufamee jiranne maaliif cuftaan jedhaan yeroo tokko tokko deemi bira nan bulaa. Maaliif cuftanaan aayizim jedheetani chaarchii fixeetannaan jedhe qanii tokko gaafan banu guutuudha chaarchinsa. Baqa shakkiin keessa kiyya seene maaltu dura jira laa mucaa kana maaliif akkana ta'alaa jedhee gaafan shakkuu inuman dhiisee nan gaafadhee gaafannaanii naa kakate. Carraa shawaan akkanaa keessa seenee hin beeku jedhee waggaa 4 turee dhufe naa kakate. Naa kakate gaafa jedhuun ishii baqa namni tokko matsaafa qabatee kakannaani yoo rabbillee jedhee namni tokko keenya ina manna baqa dhuguma nutti fakkaata akkuma keenya nutti fakkaata namanna mannee fudhadhee qalabatii godhanna jedhee ishii jedhee ani maatii kiyyatti mee maatii kiyyanni walloo jedhamu jaana maaraan oromoodha. Maatii kiyya bira geessee wal barsiisee maatiin illee gammadanii baqa qalabatii isaanillee diggisiin godhanii diggisii asittan godhaa maatiin kiyyaa dhufanii kan kiyyallee dhufanii innee walii gallee waan mara finnee uffatallee marannee baqa ji'a tokko bichaan naafi qalabatii godhachuudha jechuudha. Amma sanatti dubbii kana ani hin beeku na dhoksin. Silkii wayinnaa bilbilame qaxxitaa kan dawwalame silkii kiyya irratti mucaan barbaachifteeti an dhufee kiyya beekteeti mucaan kanaan durallee hin jaalatti natti fakkaate akka ishinnaan jettetti jaalaluma wal keessa seennee jette. Inni immoo miizee ta'eetanii nan dogoggoree dhugeennaan jedhen. Ishiin immoo jaalalaa waliin seennee ani immoo shidda jaalalaan illee haa ta'u jibbaan illee haa ta'u waan kana ta'ee
Iddata een booda amma sin fuudha jedhee ariifatu na teessisee inni kan yaade oolfoof teessumaayyuu hin deemtu kan jedhu sammuusaa keessa dhufe. Oolfoof teessumaayyuu hin deemtu kan jedhu kana sammuusaa keessa dhufe. Edda dogoggoree mee waan kana dogoggoree dhiifama naa gootamoo nafaana jiraattamoo nafaana jiraachuun hin barbaaddu jedhee maaliif teessisee nan gaafatin. Dogoggora illee haa ta'uu jaalalaan illee haa ta'uu wanti sun ta'eera miti deebisuu hin danda'u. Amman dubartii sanarraa dhaga'uu maaliif inni nan gaafatinidha. Dammoo na dhossee mucaa natu fidee mana keessatti natu fide gaafa hojiidhaa dhufu mucaan saallee ati manaa saallee kan turte jedhan suni na bira teessee misaala adhiifee nama bira taa'aniiti wal beektumoo waliin beektan jennaan mucaan itti xamaxamamte deemte abbaa kiyya itti xamaxamamte kan waggaa lamaa moo ta'eeti ilaaligaa kan waggaa lamaa taate waggaa sadii taateeti itti xamaxamamteet nagaa wal gaafatanii maal keeti jennaani mucaa kee miti jetteen masfine mucaa kee miti jennaan bakka inni rifateetu hin bahe mana keessaa bahee bakka buleetti kiyyataa mana keeti anillee dubaraa ilmoo qabattee ati hin baasu anatu sii ba'a malee jedhee uffata kiyya fudhadhee nan bahee Dasan ijuma isaallee argee illee hin beeku kanan argee kan makiinaa maqaa kiyyaan tazawaawwarsaa isa jiraayu mana sanallee kondominiillee waggaa 5 booda moo waan ta'e maqaadhaan tazawaawwaraa maqaa keetiin nan deebisaa jedhee inni kan lafa ushiin akka irraan hirannedha maqaa kiyyaan kan deebisee maqaa isaatti deebisee fi isaan booda nan bahee waggaa 11 qabannee jira ijaan argee hin beeku silkiin namarraa gwaaddanyoonni isaa ijoollee waloyyii gwaaddanyaa baay'een qaba namarraa barbaade naa dawwalaa gaafa naa dawwalee kooggalii akkana godhi kana ta'e an birrii miti kana rakkadhe birrii hojjedhee tan argadha mana illee hojjetee bitate miti ani illee hojjedhee tan bitadha nan hojjedha hin barbaadu jedha kanaafuu maaf na dhosse otoo illee natti meellee jireenya kana keessa hin seenu maaliifuu anatu beeka laphee kiyya gaafa bahee galuu an ciqichi hin barbaadu jireenya yoo ta'e jireenya qulqulluun jiraachuu barbaada kan ilmoo hin qabne faana kanaafuu kanaafan itti deebi'uu barbaada itti deebi'uu kanan hin barbaanne kanaafan. Akkuma si gaafate kun deebinaa deemtee jirta. Jalqaba irratti uumuu seenaaniif mootiin Oromoo wanta akkasiin jedhanii turanidha. Maaliif asammaa jireenya hamaa keessa yeroo hundaa maaliif isa wajjin akkasiin ta'an maaliif isa wajjin hin jiraanne kan jedhu gaafii sitti ta'aa jiraataa jira. Maaliif kana keessaa bahuuf immoo sammuu kee murteessu yookiin isumaan haasa'uu dhiisuu qabda. Ani yaaduma jarrisiin jedhan irratti sii dabalu jira. Maaliif namni tokko waan jaalate tokko yeroo hunda ni yaada taanaan yeroo hunda ittiin naasaa taanaan yeroo hunda bakka kennaaf yookiin bakka kenniteef yeroo hunda namni sun na wajjin jiraachuu qaba jettee yaadda taanaan abadan jiru. Waggaa 10 miti waggaa 20 yoo osoo teessee irraanfachuu hin dandeessu. Maaliif jennaan yeroo hunda sammuu kee keessa jira waan ta'eef namni bakka takka yogguu hojjuun tokko hin taaneef yookiin jaalalaayyuu miti. Bakki tokko nyaanni tokko yoo si hin mijanne yoo nyaata san irraa itti murteessite lakki nyaanni kun naan taane jettee yoo irraa hin baqanne nyaata san dhiisuu hin dandeessu. Namni suusii qabu tokkos jaalallis akkuma san. Ati bakka ofiif kennite dura ofii keeti sammuu kan kee murteessite ani nama kana nin jaaladhe malee kanaan dura inni nan jaalatu anatu jaalate malee jechuun si jaalachuus qabaachuu ni danda'a. Maaliif jennaan ilmoo namaa kana ilmoo dhiiraa tanaa dubartiidha yeroo baay'ee immoo barbaachuudha jaalallee yoo qabaatte yookiin abbaa manaa yoo qabaatte lakki jettee murteessitee 100% jiraachuu dandeessa. Dhiirri garuu rabbiin kaleessa barbaachaa godhee isaan uume waan ta'eef dubartii biroo hin barbaadu jennee irratti murteessuu hin dandeenyu. Maaliif kuni tapha dhiiraati waan ta'eef. Sanduuqa baanee immoo ana qofa wajjin du'uu qaba. Ana qofa wajjin jiraachuu qaba. Rakkinni isaa tokko anatu jaalallee koo qofa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf dubartii dhiira tokko jaalannee osoo kiisha kana keessa kaadhee fudheen deeme abbaa manaa kan koo kana kan jennu jira. No akkasii miti jireenyi. Jaalalli akkasii miti. Maaliif bamaxan darajaa badarajaa jireen vaayilaansii eeggataa jechuudha. Maaliif atam jaalala keessa eegaa kan isaas eegaa akkasitti waliin jiraachuudha malee amma gara kan kee qofa ilaalutti jirta. Atama sii galee waa tokko siima. Gara kan kee qofa ilaaluun maalinni of miidhaatta. Mudhiin kee maalinni yeroo hunda isa yaadutti jirta. Osoo wajjin jiraadhee jiraadhe. Osoo wajjin ta'e. Isa wajjin osoo ilmoo argadhe kan jedhu yaada keessa jirta. Kun maal ta'uu qaba yoo ati irraanfatte.
muluu bamuluu isumaan haasa'uu yoo dhiifte malee isa irraanfachuu hin dandeessu. Hangama kootiin jechuudha kan siin jechuu barbaadu. Maaliif wajjin haasa'atta hiriyoonni isaanii dhufanii bilbila sii laachuutti jiru. Hiriyoonni isaa dhufanii waan kana keessa galee jira dhiisii yoo jedhanii waan ta'e siin dubbachuutti jiru. Osoo dhiisuu baadhee jettee ammas immoo deebitee qunqulatti. Waa biwaqxuutu ambuucci jette jaratteen akkuma sanilaa. Maaliif hamma fedhe osoo yaaduu dhiifte doon namni tokko kaasee fide ammas ikkoo abbaa manaa keessa dura akkas ture akkas ta'e maaluma namuma waa'ee isaa sitti fidu ofirraa biloogii godhuu qabdaati. Yoo jireenya koo nan jiraadha isaan walitti addaan bahee jechuudha. Isa irraanfachuun kan kee waa'ee isaa haasa'uu dhiisu namni waan jaalatu tokko sammuu keessatti hin irraanfatu nan beeka hainoo. Maaliif hundi keenya masu'aatii baay'ee keessa darbine jaalalatti seennee bultiitti seennee jiraataarra waan ta'eef walirraa fageenyis jira. Ammas immoo sammuu kan kee murteesse obboleettii koo yoo ati jiraatte jaalalli jiraata. Yoo ati duute jaalalli hin jiraatu. Fatiyaatiin tan hin beektu hundi keessan. Gaafa jalqabisin haa jettee kilooroksii jammarteen beekaan. Kunoo jirti. Maaliif laraasaa yoo honii intin iyyasatta bakka hamma parsantaa ta'e tokko jiraachuun qaba jettee ufiif kenna carraa tokko ufiif kennaa jirti waan ta'eef. Carraa ufiif kenni jalqaba. Ati keetii carraa qabaachuu qabda. Jiraachuudhaafis jaalachuudhaafis kan biraa wajjin jireenya jammaruudhaafis akkasiin siin jedha. Ani isinitti dheeressu naaf kolchaa obboleewwan kan koo. Amma dawaa himaa fi bakka gaggabaabsaatii dawaa himaa fi namni biraas kan yaalamu jira isinii galee nama tokko irratti isaa dheeraa fudhachuu hin qabnu. Narsi maaliif callistaa? Warri haftan yaada kennadhaa kunoo saadiyaan yaada si kennatee isinis mattee. Isiin waggaa 10 moo waggaa 10 meeqeettisa? Waggaa 10. Waggaa jechuun waggaa 10 guutuu ammallee isaa kana amma isaa kana keessallee jaalatu jirti. Ni jaalattaa yaa isa kana gaafadhaani. Ammallee ni jaalattamu? Simmeetii wayii keessa jira. Maal itti fatee an dhagahu? Nan akkama yaada narraan baaftana jira keenya maal Ammallee niman jaaladha. Jaalala niman jaaladha. Wajjin jiraachuu garuu hin barbaadu. Nama biraatti illee dhiyaachuu hin barbaanne. Bakka fayyi dura nama biraa dhiisi waan nama biraa jaalala biraa yaadini dura fayyi isa dhiisisiin ta'u. Maaliif amma istoorii yeroo irra deebi'ee dhageeffadhu inni si dhoofisee namni si jaalatu as hin dho'isu. Maaliif sitti himaa kanaafuu gabaabsitu ofirraa dhiisin. Bakka atiisatti kan kee booddeetti deebina dawaa isaa siifan himaa qoricha isaa siifan kennaan. Abbaan dabaree haasaa